Kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a walii wajjiniin kan nu ilaallu dubbiin Waaqayyoo kan nu barsiisu waa'ee kennaa Hafuura Qulqulluuti. Kennaa Hafuura Qulqulluu yeroo baay'ee waa'ee isaa dubbannaa, hin barsiifnaa, hin lallabnaa. Kitaaba Qulqulluu keessaa bakka baay'eetti saaqnee dubbifna. Namoonni baay'een kennaa Hafuura Qulqulluu qabatu jedhanii dhageenya. Abalu kennaa Hafuura Qulqulluu qaba, abalu kennaa Hafuura Qulqulluu hin qabu yeroo jedhamu hin dhaga'ama. Ofii keenyas ilaallee ani kennaa Hafuura Qulqulluu qaba, ani kennaa Hafuura Qulqulluu hin qabu jennee kan gaddinu kan gammannu baay'ee keenyatu jira. Kennaan Hafuura Qulqulluu baay'eedha. Isaan kana sirriitti beekuu dhiisuu keenyarraa kan ka'e utuu kennaa hafuuraa qabnu akka waan hin qabnetti kan of lakkoofnu jirra. Warri kaan immoo kennaa hafuuraa waan arganne utuu of seenu kennaa Hafuura Qulqulluu qabaachuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf kitaabni qulqulluun waa'ee kennaa hafuuraa maalidha kan inni barsiisu kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gara kanatti darbuu keenyaan dura kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhan hin kadhanna. Si galateeffanna Waaqa keenyaa, galataaf ulfina siif dhiyeessina. Nu gargaartee nu geggeessitee har'aan waan nu geesseef, nu barsiisus waan jaallatteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Sirraa baruuf dhiyaanneerra sagalee kee yeroo saaqnu Hafuurri Qulqulluun immoo laphee keenya akka nuuf saaqu, laphee keenyatti akka dubbatuuf jaalala kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Eeyyee hordoftoota keenyaa, kennaan Hafuura Qulqulluu lakkoofsaan baay'eedha. Kitaabni qulqulluu bakka adda addaatti waa'ee isaanii haa dubbatu malee kitaaba qulqulluu keenya keessaa waa'ee kennaa hafuuraa kana bakka gurguddaa ta'an 3 tokko walii wajjiniin ilaaluu dandeenya. Isaan keessaa inni tokko Qorontoos isa duraa boqonnaa 12dha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 guutummaa isaa yoo dubbiftan waa'ee kennaa hafuuraa adda addaa akka isaan jiran, maaliif akkamitti eenyuuf akka isaan kennaman nu barsiiseeti darba bakka sana yeroo dhannee ilaallu. Kanaaf waa'ee kennaa hafuuraatti dhiyaannee wajjiniin ilaallaa jechuudha yeroo gabaabduu qabnuuf har'a. Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa kennaan kun fayyidaa eenyuutiif yookiis bu'aa eenyuutiif akka inni kennamu nutti hima. Yeroo baay'ee kennaa hafuuraa yeroo maqaa dhoofnu, yeroo barbaannu, qabaachuudhaafis yeroo kadhannu eenyuun fayyada, maaliif kennama, maaliif barbaachisa kan jedhu utuu hin beekinidha kan nuyi goonu. Sababii kanarraa kan ka'e waa'ee kennaa hafuuraa sirriitti nu hubannu, Hafuura Qulqulluuf hojii Hafuura Qulqulluu sirriitti nu hubatiin dabarra. Kitaabni qulqulluu garuu ifa godhee maaliif akka inni kennamu, bu'aa eenyuutiif, faayidaa eenyuutiif akka inni kennamu nutti hima. Kanaaf Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha wajjin dubbifanna. Karaa kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaan mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kennamee jedha. Nama tokkoof, nama lamaaf utuu hin taane kennaan hafuuraa kun yeroo kennamu hundumaaf bu'aa akka buusuufidha kan inni kennamu. Garee tokkoof duwwaa miti kan inni kennamu. Nama isa tokko fayyadee nama isa tokko miidhuudhaaf miti kan inni kennamu. Hafuurri Qulqulluu kennaa yeroo kennu nama sana ol kaasuuf yookiin nama isa kaan gadi buusuuf miti kan inni kennu. Namoota hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kennaan hafuuraa kun kanaaf kennama. Kanaaf kennaan hafuuraa osii kenname siif qofa miti kan inni kenname. Namoota si wajjin jiraatan, namoota si wajjin dhufeenya qaban, namoota si wajjin waaqeffatan, namoota si wajjin jilbeenfatan, namoota si wajjin wangeela qoratan, naannoo kee, magaalaa kee, saba kee hundumaatiifidha kan inni kennamu. Hundumaaf bu'aa akka buusuufidha kan inni kennamu waan ta'eef. Kanaaf isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akka qabeenya dhuunfaatti ilaalla yeroo baay'ee kennaa hafuuraa kana. Ittiin warra kaan irraa caalmaa argisiisuudhaaf kan kenname seeneeti kan nuyi yaaddu. Hafuurri Qulqulluu garuu kanaaf hin kennu. Gaaffii kan biraa kaafne yoo ilaalle kennaan adda adda moo tokkodha? Namni hundumtuu kennaa tokko kan inni argatu moo kitaabni qulqulluun kennaan kun akkam jedheeti kan inni dubbatu yoo jenne achuma Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 14 amma 17 kan jiru dubbifne kennaan adda adda ta'uusaa nutti hima. Mee wajjiniin dubbifanna. Lakkoofsa 14 kaasee amma 17 kan jiru. Dhagni tokko immoo bu'aa dhagnaa baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa
qaba miti jedha. Lakkoofsa 15 fakkeenyaaf miilli an harka miti kanaaf an kan dhaqnaa miti yoo jedhe kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uu isa hin oolchu. Gurri ani ija miti kanaaf an kan dhagnaa miti yoo jedhe kun bu'aa dhagna tokko ta'uu isaa hin oolchu. Egaa guutummaan dhagnaa ija utuu ta'e attamitti dhaga'uu danda'a ree? Guutummaan dhagnaa gurra utuu ta'e attamitti fuunfachuu danda'a ree? Jechaadha kan inni itti fufu. Kanaaf qaamni keenya bu'aa qaamaa adda addaa akkuma qabu, ija, gurra, funyaan, afaan, harka akkuma qabu, isaan kun immoo hojii adda addaa akka qaban, kennaan hafuuraas akkuma kanadha jedha Phaawulos warra Qorontosiif yeroo barreessu. Kennaan hafuuraa akka kanadha, adda addadha. Garuu inni tokko isa tokko malee bu'aa buusuu hin danda'u. Inni tokko isa kaaniin malee jiraachuu yookiis dhimma baasuu akka hin dandeenye dubbata. Akkuma iji bu'aa qaamaa miti ofiin jechuu hin dandeenye, gurri ani bu'aa qaamaa miti akkuma ofiin jechuu hin dandeenye. Hundumtuu immoo ija akka hin taane, arguu qaamni keenya guutummaan ija utuu ta'e arguu irraa kan hafe dhaga'uu, fuunfachuu, qaqqabachuu hin dandeenyu turre, dhandhamuu hin dandeenyu turre. Akkasuma kennaan hafuuraa baay'ee akka isaan ta'an, adda adda akka ta'an kutaan kun nutti hima. Gama kan biraatiin gaaffii kaafnee yoo ilaalle kennaan kun fedha eenyuutiinidha kan inni kennamu. Nama hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kennama. Kennaan kun adda addadha. Kennaa kana eenyutu kenna? Fedha eenyuutiinidha kan inni kennamu. Fedha isa barbaaduutiin yookiis kennaa ani kennaa kanan barbaada jedhu fedha isa fudhatuutiin immoo fedha abbaa kennuutiinidha kennaan kun kan inni kennamu. Gaaffii kanan gaafadheef kanaafidha. Namoonni baay'een kennaa hafuuraa jiran keessaa filatanii fudhachuu barbaadu harka isaaniitiin. Harka keenyaan ilaa kanan barbaada, ani raajii dubbachuun barbaada, ani afaan haaraa dubbachuun barbaada, ani mul'ata arguun barbaada jenneetu harka keenyaan keessaaf illee fudhachuu barbaadu. Akkeetti kennaan hafuuraa kan inni kennamu jennee yoo ilaalle kitaabni qulqulluun keenya akkas akka hin taane nutti hima. Qorontos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irraa achuma lakkoofsa 11 irraa maal jedha? Hafuurri innumti tokkichi kun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatiitti tokko tokko namaa fi kennaa adda addaa hin hiraa jedha. Eenyu? Hafuurri qulqulluun. Akka maaliitti? Akka jaalala isaatiitti nama hundumaaf maal godha? Kennaa adda addaa hin hiraa jedha. Kanaaf kennaa kana kan nuyi fudhannu akka ofii keenyaa jaallannetti utuu hin taane akka hafuurri qulqulluu jaallatettidha. Kennaa hafuurri qulqulluu ofii isaatii nuu kenne fudhanna. Keessaaf illee fudhachuu hin dandeenyu. An kanan barbaada, ati kana fudhu, an kanan fudhadha jennee hiree kan hirmaannu miti kennaa hafuura qulqulluu keessatti. Hojiin kanaa ga'een kanaa hafuuruma qulqulluudhaaf kenname. Nuyi gaafachuu kan nuyi qabnu kennaa hafuura qulqulluu naa kenni. Waan jaallatte natti dhimma ba'u kan barbaadde naan hojjechuu kan barbaadde naa kenni jennee kadhachuurraa kan hafe ani isa kanan barbaada kanan keessaa fudhadha jennee kan nuyi fudhannu miti. Hafuurri qulqulluu tokkichadha. Hafuura qulqulluu kanatu kennaa adda addaa kana kenna. Isatu akka jaallatetti namootaaf hiraa jedhaan. Akka hafuurri qulqulluu jaallatetti. Kanaaf kennaa raajii yoo dhabde yookiin immoo kennaa afaan haaraa dubbachuu yoo dhabde mataatii dhukkuffachuu hin qabdu. Yookiin haaruu hin qabdu. Yookiin akka waan kennaa hafuura qulqulluu hin qabnetti of lakkaa'uu hin qabdu. Sababiin isaa siif kan inni kennuu jaallate kennaan kan biraadha waan ta'eef. Kanaaf hafuurri qulqulluu isa kamiin naa kenne? Kamidha kennaan koo jettee barbaaddee bira ga'uurraa kan hafe, isa hafuurri qulqulluu immoo siif kenneen hojjechuurraa kan hafe, ofii keetii filattee fudhachuuf yaaluun waan barbaadde sana waan dhabdeef immoo gadduun sirra hin jiraatu. Sun waan Waaqayyo sitti dhimma ba'uu barbaadu lafatti dhiiftee waan ofii keetii barbaaddu gochuudhaaf dhama'uudha kan inni ta'u. Kana kitaabni qulqulluu sirriitti kan nu akeekkachiisudha. Inni kan biraan gaaffiin kana wajjin kaafne ilaaluu dandeenyu
kennaan adda adda ta'uunsaa adda addummaa fidaa. Kennaa baay'ee jira inneerraa kennaan adda adda inneerraa hafuurri qulqulluu immoo kennaa adda addaa kan akka jaallatetti namootaaf hira inneerra. Kanaaf kennaa adda addaa jiraachuunsaa kennaa baay'een gosi baay'een jiraachuunsaa amantoota gidduutti adda addummaa fidaa. Namoota kennaa kana argatan gidduutti adda addummaa fidaa. Tajaajiltoota gidduutti adda addummaadhaa kan inni fidu yoo jenne hafuurri qulqulluu mitii nuun jedha. Hafuurri qulqulluu amantoota gidduutti yookiis tajaajiltoota gidduutti namoota gidduutti garaagarummaa fiduuf miti kan inni kennaa adda addaa kana kenna. Akkuma iji hojii mataa isaatii qabu, gurri hojii mataa isaatii akka qabu, harki hojii mataa isaatii akka qabu, hojii adda addaa akka hojjetaniif walga'ee immoo qaama kana guutuu akka godhuuf kan kennamedha. Malee garaagarummaa fiduudhaaf miti, adda addummaa uumuudhaaf miti. Eessaa arganna hoo jenne achuma irraatti kan nu argannu lakkoofsa 12:13 irraa. Qorontoos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 12:13 irraa maal jedha? Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuutii jedha. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkichaadha. Bu'aan dhagnaa yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkichaadha, dhagna adda addaa miti. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudoota hin ta'inis warri garbummaa jala jiran warri birmadduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuubamneerra. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera jedha. Hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Kanaaf dhagna tokkodha, hafuura tokkorraati kan nuyi arganne, qaama tokkodha, hafuurri nuuf kenname, hafuura tokkodha, tokkummaadhaaf kan nuuf kenname. Ta'uusaati kan nuyi beekuun nurra jiraatu jechuudha. Kanaaf bu'aan qaama keenya adda adda ta'uunsaa adda addummaa akkuma hin finne akkasuma kennaan hafuuraa keenya adda adda ta'uunsaa adda addummaa fiduu hin danda'u. Kanaaf nu gidduutti garaagarummaa uumamuun irra hin jiraatu. Isa kennaa tokko qabuuf kennaa kan biraa qabu gidduutti wal caalmaan adda addummaan garaagarummaan gareen adda addaa jiraachuun irra hin jiraatu. Hafuurri qulqulluu kanaaf miti kan inni kenne waan ta'eef qaama tokkicha sana guutuu gochuufidha kan inni kenne. Gama kan biraatiin kennaan namoota hundumaaf ta'u jira. Gaaffiin jedhu gaaffii barbaachisaadha. Qabdaa kennaa siif ta'u. Ollaa keetiif abaluuf isa mirga kee taa'uuf isa bita kee taa'ee jiruuf yookiin isa fuuldura isa si booda jiruuf kennaan nama sanaaf ta'u jira. Namoota yeroo yaannu, namoota yeroo ilaallu tarii barumsaan adda adda ta'uu dandeenya. Sadarkaan barumsa keenya adda adda ta'uu danda'a. Sadarkaan hubannaa keenya adda adda ta'uu danda'a. Ogummaan nuyi qabnu adda adda ta'uu danda'a. Muuxannoon nuyi qabnu adda adda ta'uu danda'a. Qabeenyaadhaan adda adda ta'uu dandeenya. Sababii kanaatiif garaagarummaan nu gidduutti uumamuu danda'a. Gama hafuura qulqulluutti yeroo dhufnee ilaallu abaluuf kennaan hafuuraa kennamuuf jira innee kan nuyi yaadne jiraachuu danda'a. Garuu kitaabni qulqulluu maal jedha? Nama hundumaaf kan ta'u jira, siif kan ta'u jira. Nama isa waan tokko hin beeku jettu, gowwaadha isa jettu, hin baranne isa jettu, dadhabaadha gaddeebi'aadha isa jettuuf kennaan nama sanaaf ta'u jira laata? Yookiin immoo isa baay'ee barateera jettuuf kennaan nama sanaaf ta'u jira laata? Lakkoofsa 27-30 wajjiniin ilaalla. Qorontoos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 27-30 akkas jedha. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos adduma addaanis bu'aa dhagna isaatiiti. Meeqan keessan? Hundumti keessan. Sirriitti dhaggeeffadhaa kana. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos adduma addaanis bu'aa dhagna isaatiiti. Hundumti keessan. Waaqayyos waldaa kiristaanaa keessatti duraan dursee ergamoota, lammaffaa warra waan inni itti mul'ise dubbatan, sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan, kana booddees warra dinqii hojjetan, isaanitti aansees warra dhukkubsatoota fayyisuudhaaf kennaa qaban, warra namoota gargaaran, warra hojii geggeessan, warra afaan hin beekamne dubbatan kaaseera. Hundumtuu ergamootaaree, hundumtuu mul'ata waaqayyoo dubbataaree, hundumtuu dubbii isaa barsiisaaree, hundumtuu dinqii hojjetaaree, hundumtuu
kennaa dhukkubsatoota fayyisuu qabaaree? Hundumtuu afaan hin beekamneen dubbataaree? Hundumtuu isa dubbatame hiikaaree? Jedhaadha kan inni itti fufu. Hundumtuu kana godhaaree? Namni hundumtuu sana hin godhu, waan wal fakkaataa hin godhu. Hundumtuu kennaa adda addaatti kennamu. Garuu meeqannuu jedha hundumtuudha kan inni. Hundumaaf kennameera. Kennaan nama hundumaaf ta'u jedha. Kennaan hafuura qulqulluu kan siif ta'u jedha. Kan sitti dhimma barbaadu qaba. Hojii si hojjechiisuu barbaadu qaba. Gahee qabda mana isaa keessatti. Gahee qabda hojii isaa keessatti. Kanaaf an kennaa hafuura qulqulluu hin qabu itti harka kee marattee taa'uun sirra hin jiraatu. Sababiin isaa muraasa tun taane, ammi tokko tun taane hundumaaf kan ta'u kennaan hafuura qulqulluu akka jiru kitaabni qulqulluu waan dubbatu. Erga kana kitaabni qulqulluu akka itti nuu deebise gaaffiin itti aanu maal ta'a? Gaaffiin itti aanu ilaallu namni tokko kennaa hundumaa qabaachuu danda'a. Nama hundumaaf kennaan ta'u jira inneerra. Namumti tokko immoo kennaa hunduma isaa qabaachuu danda'a. Kennaa hafuura qulqulluutti kan jedhamu hundumaa dhuunfatee an kennaa kana hundumaa qaba jechuu danda'a namni tokko. Namoonni tokko akkas jechuudhaaf yaalu. Kennaan dhabe hin jiru jechuudhaaf yaalu. Hundumaa nan danda'a. Hundumaa naa kennameera jechuu danda'u. Akkeedhanii yaaduuf of yaaduu danda'u. Namni tokko kennaa hundumaa qaba taanaan ofiisaatii waldaadha namni sun qofaama isaati. Waldaa dhaquu san barbaachisu. Namoota achiin kadhachuu, namoota achiin waaqeffachuu san barbaachisu. Ofiima isaatii waldaa ta'eera. Qofaama isaatti dhuunfaama isaati. Guutummaa manadha isaatiitu kennaa hafuura qulqulluu ta'eera jechuudha. Waldaa kiristaanaa kan nuyi hidhannu walitti dhufne kan nuyi waaqeffannuuf inni tokko kennaa tokko inni kaan immoo kennaa kan biraa waan qabuufidha. Kennaa qabu kanatu walitti dhufe namoota adda addaa irraa walitti dhufe tokko ta'a. Dhaaqna tokko qaama tokko guutuu waan uumuufidha. Inni tokko isa kaan irraa deeggarsa waan argatuuf, inni tokko isa kaan irraa waan baratuuf, inni tokko qaawwa isa kaanii waan dochuufidha walitti kan nuyi dhufe. Kanaaf namni tokkichi qofaama isaa kennaa hundumaa dhuunfatee fudhachuu kitaabni qulqulluu akka ittiin utuu inni kaa'u hin arginu. Eessaa fiddinaan jechuu dandeessa? Achuu irraa lakkoofsa 8 fi 9 irra dhannee ilaalla. Boqonnaa 12 lakkoofsa 8 fi 9 irraa akkas jedha. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef, isa kaaniifis immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef jechaadha kan inni itti fufu. Isa tokkoof kan, isa kaaniif immoo kan. Isa tokkoof kan, isa kaaniif immoo kanadha kan kennameef jechaa itti fufu. Irraa kan hafe nama tokkoof kun hundumtuu kennama yookiis nama tokkoof kun hundumtuu kenname iddootti jedhamu hin argannu jechuudha kitaaba qulqulluu keessaa. Kanaaf namni kennaa hafuuraa kana guutummaatti dhuunfatee qabatu hin jiru. Akka ittiin namni of yaadu yoo jiraate ofiisaa goomsaa jira. Namoonni tokko hima akka isaan hin barbaachifnetti, barsiisa akka isaan hin barbaachifnetti, nama isaanii kadhatu akka isaan hin barbaachifnetti, isaan duwwaan namoota barsiisuuf akka waan dhalataniitti, isaan duwwaan namoota itti lallabuuf akka waan dhalataniitti, isaan duwwaan namootaaf kadhachuutti akka waan kanatti kanaaf dhalataniitti kan of ilaalan jiru. Namni qofaasaa waldaa ta'uu hin danda'u akkuma duraan jedhe. Deeggarsi, kadhannaan, tajaajilli warra kaanii kennaan hafuuraa kan isaaniif kenne siinis si barbaachisaa, isa kaanis akkasuma barbaachisa. Kanaaf nama tokkoof hundumtuun kennamu isa kaaniif kana, isa kaaniif kanatu kenname jechaadha. Tarii kennaa 2-3 wal duukaa namoonni qabaatan jiraachuu danda'u. Kitaaba qulqulluu keessatti namoota akkasii arguu dandeenya. Haa ta'u malee guutummaa isaa garuu namni dhuunfatee kennaa kana hundumaa qabaachuudhaa fi kitaabni qulqulluu iddoon itti barsiisu hin arginu jechuudha gama kanaan. Gaaffii itti aanu kennaa jiran hundumaa keessaa kan gaditti lakkaa'amu immoo jira. Inni kaan guddaa ta'e, inni kaan kennaa xinnoo gadaadhaa jedhamee kan ilaalamu immoo jira kennaa hafuura qulqulluu keessaa. Tarii gaaffiin kun isin ajaa'ibuu danda'a ta'a. Garuu gaaffii namoota baay'eeti. Bifa gaaffiin kawaa dhiisu malee, namoonni baay'een afaanii baasanii gaafachuu dhiisan malee, sammuu keenya keessatti, garaa keenya keessatti kennaa isa tokko ol kaafnee, kennaa isa kaan gabbuufnee kan nu ilaallu jira. Tarii
isa lallabuuf iddoo guddaa laanne yookiin immoo isa raajii dubbatuuf iddoo guddaa laanne kennaa kan biraa kan qabuuf immoo akka waa hin hojii hin qabnetti kan nuyi lakkoofnu jiraachuu danda'a. Tarii isa raajii dubbatuuf iddoo guddaa laanne isa lallabu yookiin isa barsiisuuf immoo akka waan barbaachisaa hin taanetti akka waan gadaanaa ta'etti kan lakkoofnu jiraachuu dandeenya. Garuu kennaan wal caalaa laata. Inni kaan xinnoo inni kaan guddaa jedhamee kaa'ameeraa laata kitaaba qulqulluu keessatti. Tarii duraan akkuma ilaalle duraan dursee warra akkasii kaa'ee ittaansee immoo warra akkasii kaa'ee ittaansee warra akkasii kaa'ee yeroo jedhu wal caalmaa isaanii agarsiisuu taati laata. Kitaabni qulqulluu akkas jedha achumarraa Qorontos irraa boqonnaa 12 lakkoofsa 21-25 akkas jedha. Iji harkaanii atanaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miilla isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuun danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhaqnaa hundumaa keessaa warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Warra barbaachisoo hin fakkaanne sanatu isaantu caalaatti barbaachisoodha. Bu'aa dhaqnaa warra tuffatamoo nutti fakkaataniifis caalaatti ulfina laannaafidha. Bu'aan dhaqna keenyaa warri hin argisiifamin eegumsa caalaa hin argatu. Warra agarsiifamaniif garuu eegumsi akkasii hin barbaachifne jedha. Waaqayyo bu'aan dhaqna namaa inni tuffatamaan ulfina caalaa akka argatutti walitti uume. Inni uumes gargar ba'uun bu'aan dhaqnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhee jedha. Qixxeetti walii isaaniif akka yaadaniif. Inni tuffatamaadha gadaanaadha jedhamullee bu'aa qaama keenyaa keessa caalaatti ulfina kan argatu isadha. Isa waan hin barbaachifne fakkaatu isatu caalaatti kan barbaachisudha. Kanaaf kennaa hafuuraas akkasidha jedheeti kan inni barsiisaa. Waa'ee kennaa hafuuraa dubbachuufidha waa'ee kanaa kan inni dubbate. Kanaaf kennaa inni kun olaanaa kennaa inni kun gadaanaadha jennee isa tokkoof ulfina laannee isa kaaniin kan tuffannu ta'uun irra hin jiraatu. Kennaan hafuura qulqulluu hundumti isaanii kennaa hafuura qulqulluuti. Kennaan hafuura qulqulluu hundumti isaanii walqixxee barbaachisoodha. Walqixxee ulfina qabaachuu qabu. Walqixxee tajaajila kennuu qabu. Walqixxeetti ilaalamuutu irra jira. Garaagarummaa isaan gidduutti uumuudhaaf namoota kennaa kana qaban gidduutti garaagarummaa uumuun hafuura qulqulluu wajjin wal faallessuudha. Namoonni kana godhan hafuura qulqulluu wajjin wal hin barin jiru. Akkatti hafuurri qulqulluu hojjetu akkatti kennaan kun kennamu wajjin wal hin barin namoota jiranidha. Kanaaf garaagarummaa kennaa kana gidduu jiru ilaa kana caala kanatu gadaanaadha jennee kaan waan hin dandeenye. Kennaan kun hundumtuu walqixa barbaachisoo ta'uu isaanii amannee ittiin tajaajiluutu nurra jiraata. Namoota tajaajila kana kennaniifis yeroo ulfina kenninu sanaanidha kan nuyi kenninu. Barcuma yeroo isaanii ilaalu kanaanidha kan nuyi barcuma isaaniif kenninu yeroo baay'ee kennaa isaan qabaniin. Sana jechuun kennaa sana wal caalchisaa jira. Namoota sana duwwaatu hin taane kennaa sana wal caalchisaa jira. Kennaan kun garuu kan wal caalan miti. Kanaaf isaan kana hubachuun barbaachisaadha. Gamattaanuun gaaffiin barbaachisaa ta'e waa'ee kennaa hafuuraa kana baay'ee erga dubbanne kennaan hafuuraa kun baay'eedha erga ta'e adda adda erga ta'e maal faadha kennaan hafuuraa? Kennaa hafuuraa maal faatu jira? Eenyuufaa kennaa hafuuraa jedhamanii waamamaniiru kitaaba qulqulluu keessatti? Hundi isaanii maqaan naamne garuu baay'een isaanii maqaa dhahamanii warra maqaa dhahaman keessaa iddoo sadii iddoo gurguddaa ta'e iddoo sadiitti kan argannu maqaa dhahuun barbaada. Roomee boqonnaa 12 keessa dhattanii yoo dubbiftan kennaa hafuuraa baay'een maqaa dhahameera. Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 12 kana keessatti kennaan hafuuraa maal fa'aa akka ta'an baay'een isaanii maqaa dhahamaniiru. Efesoon boqonnaa 4 dhattanii yoo dubbiftan kennaan hafuuraa maqaa dhahamanii jiru. Muraasa maqaa isinii dha'uudhaaf Roomee 12 keessatti kan maqaa dhahame raajii dubbachuun maqaa dhahameera. Barsiisuun akka kennaa hafuuraatti kaa'ameera. Tajaajiluun akka kennaa hafuuraatti kaa'ameera. Arjoomuun illee akka kennaa hafuuraatti kaa'ameera. Gorsuun akka kennaa hafuuraatti kaa'ameera. Bulchiinsi akka kennaa hafuuraatti kaa'ameera. Araara gochuun akka kennaa hafuuraatti kan inni kaa'ameera. Qorontos irraa boqonnaa 12 keessatti ammas raajii dubbachuun kaa'ameera. Barsiisuun ammas kaa'amee jira. Achi keessatti
namoota gargaaruun kennaa hafuuraa jedhamee kaa'ame. Ogummaadhaan dubbachuun kennaa hafuuraa jedhamee kaa'ameera. Beekumsaan dubbachuun kennaa hafuuraa jedhamee kaa'ameera. Amantiin kennaa hafuuraa akka ta'etti kaa'ameera. Fayyisuun, dinqii hojjechuun, hafuurota adda baafachuun, afaan hin beekamne dubbachuun, afaan hin beekamne hiikuun, bulchuun, akkasumas bartuu ta'uun kennaa hafuuraa keessatti maqaa dha'amanii. Efesoon boqonnaa 4 modhattanii yoo ilaaltan raajii dubbachuu ammas kaa'eera, barsiisuu ammas kaa'eera, dabalataan kan inni kaa'e tiksuu akka kennaa hafuuraattidha kan inni kaa'e. Wangeela lallabuu akka kennaa hafuuraattidha kan inni jiru. Ammas bartuu ta'uu, bartuu gooftaa ta'uun, duuka buutuu gooftaa ta'uu akka kennaa hafuuraattidha kan inni kaa'e jiru. Amma kan isin gaafachuun barbaada. Kennaa kana keessaa isaan kamidha amma ammaatti kanatti akka kennaa hafuuraa jettee lakkooftee beektu? Araara namaa gochuun kennaa hafuuraa jettee yaaddee beektaa? Namoota walitti araarsuun, namoota walitti bu'an araarsuun kennaa hafuuraa jettee yaaddee beektaa? Tarii kennaan keessa yoo ta'e beektaa? Arjoomuun, namootaaf waan gaarii gochuun, namootaaf waa gumaachuun, kennaa gaarii namootaaf kennuun, isa dhabe gargaaruun kennaa hafuuraa akka ta'etti yaaddee beektaa? Kennaa hafuuraa jennee kan nuyi yaadnu garuu kennaa hafuuraa ta'anii kan kaa'aman baay'ee isaaniitu jiru. Gorsuudhaaf qajeelchuun kennaa hafuuraa akka ta'etti yaaddee beekuu dhiisuu dandeessa. Isa karaarraa maqe, isa karaarraa jallate gorsuun, qajeelchuun. Ituma karaarraa maqin immoo waldaa keessatti dargaggoota kana yeroo argitu, ijoollee yeroo gadu ofitti qabde, ofitti waamtee jireenya isaanii borii akkam akka ta'uu qabu, tajaajilli isaanii akkam akka ta'uu qabu, barumsa isaanii irratti akkam ta'uu akka qaban irratti gorsa oolaatte kennaa hafuuraa akka ta'etti akka itti yaaddee beektaa? Kanaafidha kanan jalqabaa kaasee dubbachaa jiru. Kennaa hafuuraa kan nutti hin fakkaanne, kennaa hafuuraa ta'anii kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffaman baay'ee isaanii jiru. Kennaa keenya ta'anii kan nuu kennaman, kennaa hafuura qulqulluu ta'uu isaanii waan hin beekneef jabeessinee kan itti dhimma hin baane, kan itti hin hojjenne baay'een keenya jiraachuu dandeenya. Kanaaf kennaa hafuuraa beekuutu nurra jira. Maal fa'i kennaan hafuuraa? Eenyufaatu kennaa hafuuraa? Tiksuun kennaa hafuuraati jedhee kaa'e. Tiksuun waldaa keessatti wal eeguun, odoo waldaatii badan barbaaduun, yoo namni waldaa keessaa iddoo sagadaati yoo iddoo waaqeffannaati nama dhabdan, nama kanaaf bilbiltanii maal taate jettanii gaafachuun tarii kennaa hafuuraa keessanii ta'uu danda'a. Hojii tiksuuti waan ta'e, hojii mana isaa keessatti eeguuti waan ta'e. Kanaaf kennaa hafuuraa adda baafachuun baay'eetti barbaachisaadha. Baay'eetti. Heertuuwwan kan biraan jiru baay'ee isaanii isinii kennuu nan danda'a. Waa'ee kanaa kan dubbatan, waa'ee kennaa hafuuraa kanaa kan dubbatan. Qorontoos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 7 yoo dhattanii dubbiftan, fuudhaaf heeruma malee jiraachuun illee akka kennaa hafuuraa tokkotti dhaqa inni qaba. Fuudhumaaf heeruma malee jiraachuun. Fuudhaaf heeruma malee hin jiraadha jettanii of murteessuun. Waan hiriyaa gaa'elaa dhabdaniif yookiin immoo gaafattanii waan dhabdaniif isa ta'etu hin taane, aan adda bahin gaa'elatti tun galiin jireenya koo waaqayyoof kennee bifa kanaan jiraachuun barbaada jettanii murteessuun kennaa hafuuraati kan inni ta'e. Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 3 dhattanii yoo dubbiftan fedhaan hiyyoomuudha. Fedhaan hiyyoomuu akka kennaa hafuuraatti ka'a. Maal jechuudha fedhaan hiyyoomuu jechuun? Qabaachuutuma dandeessu, horuutuma dandeessu, yookiin immoo hortee utuu jirtu fedhii keetiin hojii wangeelaaf oolchuudhaaf, namoota gargaaruudhaaf oolchuudhaaf utuu hin sassatin dabarsitee kennite ofii keetii harka qullaatti hafuun, ofii kee aarsaa gochuun, jireenya kee aarsaa gochuun kennaa hafuuraa ta'uu akka danda'u nutti hima. Achumarraa aarfamuun illee kennaa hafuuraa akka ta'etti nutti hima. Aarfamuun aarsaa of gochuun, amantiidhaaf, jaalalaaf aarsaa of gochuun inni illee kennaa hafuuraa akka ta'e. Keessummaa simachuun kennaa hafuuraa akka ta'etti Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 nutti hima. Maal gochuun? Keessummaa simachuun. Nama meeqan keenyadha keessummaa simachuu gammachuudhaan kan fudhannu? Kennaa hafuuraa kooti kun waaqayyo kennaa kana naa kenneera kan jennu nama meeqan keenyadha? Keessummaa simachuun kennaa hafuuraa. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 amma 8tti yoo dubbifte immoo
hafuura hamaa baasuun kennaa hafuuraa ta'eeti kan inni qaba. Roomee boqonnaa 11:13 ergamaa wangeelaa ta'u wangeelaaf ergamanii ba'uun kennaa hafuuraa keessaa tokkodha. Hojii ergamootaa 12 dhattee yoo dubbiftan namootaaf kadhachuun kennaa hafuuraa keessaa tokkodha. Meeqan keessantu kennaa hafuuraa kana akka qabdan beeku? Meeqan keessantu kadhannaan kennaa keessan akka ta'e beeku? Golli keessan duwwaan kan isin beeku, siree keessan birri qofaan kan isin beeku. Gadi baatanii iddoo namni baay'een jirutti illee kadhachuu dhiisuu dandeessu. Garuu jilbeenfattanii waa'ee abaluu maqaa dhooftanii kadhattanii Waaqayyo kadhannaa keessan dhagee namoota meeqa fayyiseera, namoota meeqa gargaareera, dhibee meeqaaf hiikama ta'eera, hidhaa meeqa hiikeera, rakkoo jiru meeqa fureera. Garuu kennaa kootettanii kan hin lakkaa'in baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Kennaan siif ta'u jira. Namoonni mana Waaqayyootiif eeggannaa godhan, namoota waldaa kiristaanaa fedhii isaaniitiin waldaa kiristaanaa qulqulleessan kennaa isaanii akka ta'e beekuu dandeessu. Egaa isa waldaa qulqulleessuu fi isa raajii ta'e dubbatuuf iddoon nuyi kenninu garaagaradha. Isa gola isaa keessa jilbeenfatee namootaaf kadhatu, waldaadhaaf kadhatu, biyyaaf kadhatu kennaan isaa kadhannaa kan ta'eef isa achi ba'ee lallabuuf iddoon nuyi kenninu garaagaradha. Garuu isinittan hima kennaan kun hundumtu kennaa hafuura qulqulluuti waliin caalan. Adda addummaan garaagarummaan isaan gidduu hin jiru. Nuti sammuu keenya keessatti adda adda baasarraa kan hafe Waaqayyo isaan kana garaagara hin baafu. Kanaaf kennaa keenya kan akkamittiin adda baafachuu dandeenya? Baay'ee erga ta'an akkamittiin isaan kana adda baafanna? Kennaa kana beeknee 1, 2, 3 inni erga beeknee booda adda baafachuun barbaachisaadha. Sana booda kan keenya immoo isa kami isa jedhu baasuun beekuun barbaachisaadha. Akkamittiin beeka kan jedhuuf sadarkaa jalqabaatti gochuun nurra jiru. Maalidha hoo jennee kadhachuun nurra jira. Sababiin isaa waa'ee hafuura qulqulluu, iccita hafuura qulqulluu, dhoksaa hafuura qulqulluu kadhannaadhaan malee adda baafachuu hin dandeenye. Waaqayyo kennaan koo maali? Hafuura qulqulluu kennaan ati naa laatte maalidha? Maaliin si tajaajilu? Maaliin siin hojjedhu? Maaliin natti dhimma ba'uu barbaadda? Kan jedhu kadhachuun isa jalqabaati. Kadhannaadhaanidha kan nuyi adda baafannu. Erga kadhannee booda sadarkaa itti aanu irratti kennawwan hafuuraa jiran kana maal fa'a akka isaan ta'an adda baafachuudha. Maal fa'i kan jiran kennaa hafuuraa? Soo beeknu isa 2, 3 lakkoofnee dhiifnu tun taane qorachuun nurra jira kitaaba qulqulluu keenya. Maal fa'i kennaan hafuuraa kun? Isaan kami? Sababiin isaa akkuma duraan jedhe utuu kennaa hafuuraa qabnu hin qabnu ofiin jechuu dandeenya waan ta'eef. Isa lafa keenya kan biraa barbaaduu ka'uu dandeenya waan ta'eef kennaa hafuuraa maal fa'a akka isaan ta'an adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo xinnaate duraan akkuma isinii tarree yoo xinnaate kennaa 25 oltu maqaa dha'amee jira. Yoo xinnaate ifatti kan maqaa dha'aman. Yoo xinnaate isaaniin illee beekuun nurra jira. Isaan malees kennaa hafuuraa ta'anii kan ka'aman baay'een akka jiraatan beekuun fi isaaniin barbaaduun nurra jira. Sadaffaa irratti kennaawwan jiran kana hundumaa keessa hunduma isaaniitiin tajaajiluu danda'uun nurra jira. Carraa arganne, waamicha arganne hundumaatiin lakki kun kennaa kooti, kun kennaa koo miti tun jedhin calluma innee lafaa kaanee natti hin fakkaatu jechuutu hin taane. Kennaa hundumaan tajaajillee ilaaluutu nurra jira. Erga ittiin tajaajillee booda, carraasaa argannee booda kennaawwan ittiin tajaajillee beennu, waltajjiif carraa argannee beennu kan ittiin tajaajille keessaa warra jiran 1, 2, 3 ennee kennaa koo ta'uun oolu kan jennu tarreessinee ilaaluutu nurra jira. Sadarkaadhaan keenya isaan ilaaluutu nurra jira. Kun immoo fedhii keessa keenya dhaggeeffachuutiin utuu hin taane ittiin tajaajiluu keenya irraa kan ka'e kun kennaa koo ta'uun oolu kan jedhu tarreedhaan kaa'uun nurra jira. Sana booda arfaffaa irratti kennaa adda addaatiin erga tarree keenya booda kennaa tarree ittiin keenya kanaanii irra deddeebinee tajaajiluutu nurra jira. Yeroo kennine yeroo fudhanne tajaajiluun nurra jira. Al tokko kennaa masaatuu qabannu muuxannoo qabaachuu dhiisuudhaan shaakaluu dhiisuudhaan kan nuyi kennaa keenya miti jennee yaadnu jiraachuu danda'a waanta ta'eef irra deddeebinee kennaa keenya kanaan tajaajiluun nurra jira. Shanaffaa irratti kennaawwan kanaan erga tajaajillee booda ofii keenya madaaluutu nurra jira. Tajaajila keenya madaaluutu nurra jira. Fakkeenyaaf tajaajilte kana keessaa kan gammachuu fi nagaasii kennu maalidha? Tajaajila kana keessaa keessa kee kan si boqochiisu isa kamidha?
yeroo ittiin tajaajiltu kan sitti toluuf nagaa kan sii kennu isa kami? Kamtu immoo si dhiphisa? Isa kam yeroo tajaajiluuf fettu baay'ee si sodaachisa? Isaan kana deebisuudhaaf irra caalaa isaa keessa kee dhaggeeffachuudha kan inni barbaachisu. Keessa kee yeroo hin jedhu isa fedhii keetiitu hin taane. Dhugaamatti yeroo ittiin tajaajilte waalti sitti dhaga'ame maa inni keessa keeti? Kana amanamummaadhaan ofii deebisuu sirreedha. Utuu waa keessan makin jechuudha. Wanti nagaa sii kennu, wanti boqonnaa sii kennu, kennaa kootiitti yaaduu dandeessa jechuudha sana booddee. Sadarkaa ja'affaa irratti yookiin sadarkaa itti aanu irratti kennaa kana beekuudhaaf ilaalcha obbolootaa fudhachuu barbaachisa. Ofii kee madaalte amma immoo obboloota gaafachuun sirreedha. Al tokko kana gaafachuun saalfanna. Ofimuuf mini kan nuyi gaafannu. Garuu kennaa keenya beekuudhaaf gaafannu. Yeroo kennaa kana gaafannu namoota yeroo gaafannu fillee gaafachuutu nurreedha. Tokkoffaa namoonni nuyi gaafannu namoota nu soban ta'uun irra hin jiraatu. Wanta nuyi hin qabne akka waan nuyi qabnutti namoota nutti himan ta'uun irra hin jiraatu. Hiriyoota baay'ee ilaaltanitti yoo ta'e uffatuma fokkisullee baay'ee bareeda waliin jedhu. Hin fokkisa kun jedhanii walitti himan sirriitti. Kanaaf kennaa hafuuraa irrattis akkasuma ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo gaafattu namoota amanaman gaafadhu. Namoota waa ati qabdu qabda, waa ati hin qabne immoo hin qabdu jedhanii sitti himan ta'uu irreedha. Lammaffaa namootatti gaafattu namoota kitaaba qulqulluu hubannoo isaa qaban, namoota waa'ee hafuuraatiif kennaa hafuuraa irratti hubannaa namoota qaban ta'uu irreedha. Namootatti gaafatu. Calluu itti gaafachuun sirra hin jiraatu. Kennaan hafuuraa maal akka ta'e hin beeku taanaan namni tokko kennaa hafuuraa qabdu maal fakkaata maaltu kennaa kootitti yoo gaafatte sii deebisuu hin danda'u. Kanaaf namoota hubannaa kitaaba qulqulluu qaban, namoota kennaa hafuuraa irratti hubannaa qaban ta'uutu irreera namootatti gaafattu jechuudha. Ilaalcha isaan sii kennanii fi ilaalcha ofii keetii isa madaallee ofii keetii wal bira qabdee ilaaluu sirreera. Wal simsiisuu sirreera. Namoota sirriitti ilaalcha siif kennan argatteenaan. Sana booda sadarkaa torbaffaa irratti ija tajaajila keenyaa ilaaluutu nurreera. Ofii keenya madaan obboloota irraa ilaalcha fudhanne gaariidha kanatti jabeessinuun jedhan yookiin immoo lakki laa kun kennaa keenatti hin fakkaatu garuu sirratti kanan argu kennaan kee laasa kana natti fakkaata nuun jechuu danda'u. Erga ilaalcha kana fudhannee booda tajaajila keenya itti fufnee ija tajaajila keenyaa immoo madaaluutu nurreera. Maal jennee tajaajilla? Namni tokko yeroo tajaajilu ija tajaajila isaatii arguu qaba. Ija tajaajila isaatii garuu halkanuma tokkotti yookiin guyyaa tokkotti hin argu. Yookiis torban tokkotti ji'a tokkotti hin argu. Waggaa tokkotti arguu dhiisuu danda'a. Yeroo ga'aa ta'e kennineefi tajaajila ga'aa ta'e tajaajillee madaallee ilaaluutu nurra jira. Ija tajaajila keenyaa. Yoo ija agarsiisaan jiru ta'e tarii kennaansaa kan biraa ta'uu danda'a namni kun. Hin tajaajilta ija hin qabu. Hin lallabda ija hin qabu. Barsiisa keetiin namni fayyu hin jiru yoo ta'e, tajaajila keetiin namni fayyu hin jiru yoo ta'e, lubbuun deebi'u hin jiru yoo ta'e, tarii kennaan kee kan biraa ta'uu danda'a. Kanaaf ija tajaajila keetii ilaali. Akkuma jedhe yeroo ga'aa kenni, yeroo ga'aa erga laattee booda garuu tajaajilli kee ija hin qabu yoo ta'e, bu'aa hin qabu yoo ta'e, namoonni gara gooftaatti ittiin dhufaan jiran yoo ta'e, namoonni ittiin jajjabaataan jiran yoo ta'e, namoonni ittiin fayyina argataan jiran yoo ta'e, tarii kennaan keessa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf kennaa kee barbaaduun gaariidha kan inni ta'u jechuudha. Egaa kennaa keenya beekuu duwwaan ga'aan ta'u. Kun kennaa keenya beekuudhaaf jenneeti kan nuyi goonu isaan kana. Isaan kana duwwaa beekuun garuu barbaachisaa miti. Yookiis kennaan keenya akka dhagaa kan guddina argisiifne immoo ta'uun irra hin jiraatu. Kennaan keenya yeroo hundumaa maal ta'aa deemuutu irra jira? Guddataa deemuutu irra jira. Tajaajilli keenya guddataatiif bal'ataa deemuutu irra jira. Yeroo hundumaa achii kan lafa dhiitu ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo hundumaa achii wal fakkaataa ta'uun irra hin jiraatu. Kennaa keenya guddifachuutu nurra jira. Hafuurri qulqulluu kennaan keenya akka inni guddatu barbaada. Waaqayyo kennaan keenya akka guddatu barbaada. Akkuma kalee lallabdetti har'a akkati lallabdu hin barbaadu. Akkuma kalee faarfattetti har'a akkati faarfattu hin barbaadu. Bilcheessaa, jabeessaa, guddisaa, bal'isaa akkati deemtu. Hubannaan kee gadi fagoo akka ta'u barbaada. Kanaaf kennaa keenya akka inni guddataa deemu gochuutu nurra jira jechuudha. Ximootewoos duraa boqonnaa 4:14 irraa akkas jedha.
Ximootoos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee jiru sana hin dagatinii jedha. Kennaa hafuuraa siif kennamee jiru sana maal hin godhin jedhe hin dagatin. So kennaa hafuuraa qabda. Yeroo hundumaa yaadachuun sirreera. Kennaan hafuuraa keessa jiru sun hojii hojjechuu sirreera. Isa dagachuun sirra hin jiraatu. Yeroo hundumaa isa qabsiisuun sirreera. Yoos guddataa deema waan ta'eef. Lammaffaa Ximootoos boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedhe. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo an harka koo mataa kee irra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa. Kanaan dura sii kennameera. Garuu haaressii qabsiisi. Yeroo hundumaa kennaa keenya haaressuu danda'u nurreera. Humna haaraadhaan yeroo hundumaa ittiin tajaajiluutu nurreera. Ittiin hojiirra oolchuun nurreera. Kana akka goonuuf Waaqayyoo nu haa gargaaru. Yeroo kanaan hojjennu yeroo kennaa keenya barree ittiin tajaajillu jabinaan hojjechuun nurreera. Garaa qulqulluudhaan hojjechuun nurreera. Gammachuudhaan hojjechuutu immoo nurreera. Irraan deebi'a. Kennaa hafuuraa nuuf kennameeni jabinaan hojjechuun nurreera. Dhibaa'ummaadhaan ta'uu nurra hin jiraatu. Jabaannee dammaqnee hojjechuun nurreera. Kennaa nuuf kenname. Lammaffaa garaa qulqulluudhaanidha kan nuyi hojjechuun nurreera. Sababiin isaa kennaa kana kan kenne hafuura qulqulluudha. Garaa rakkina qabuun, garaa xurii qabuun, garaa jallina qabuun, garaa hammeenyaan guuteeni kennaa kana hojjechuu hin dandeenye. Ittiin hojjechuu hin dandeenye. Obbolootaa wajjin, amantootaa wajjin, tajaajiltootaa wajjin garaa qulqulluudhaan ta'uu nurreera. Nama wajjin waaqa wajjin garaa qulqulluudhaan ta'utu nurreera. Yoo akkas ta'e irraa kan hafe kennaan hafuuraa nu keessatti quucara nu keessatti du'arraa kan hafe guddachuu hin danda'u. Kennaa hafuuraatiin tajaajiluun garaa qulqulluu barbaada. Akkasuma immoo gammachuudhaan hojjechuutu nurreera. Gammachuudhaan. Mamiidhaan utuu hin taane, gaddaa utuu hin taane, akka ba'aatti ilaalaa utuu hin taane, gammachuu guutuudhaanii Waaqayyoof hojjechuutu nurreera. Yoo sana goone kennaan keenya guddataadha kan hin adeemu. Dagaagaadha kan hin adeemu. Bal'ataadha kan hin adeemu. Ija naqachaadha kan hin adeemu. Kanaaf kennaa hafuuraa isaan kana ta'uu isaaniitiif akkamitti akka argannu, akkamitti akka adda baafannu beeknee kennaa hafuuraa kanaan tajaajiluu akka dandeenyuuf Waaqayyoo hunduma keenyaa gargaaru. Waaqayyoo isin haa eebbisu.